Ganama yeroo kaatuu algaa kee hafadhu. Akkuma kaateen silkii kee tuquu dhiisi. Silkii kee yoo tuqxee sooshaal miidiyaa seentaa. Sooshaal miidiyaa immoo gaafa seentuu jireenya kee irratti xiyyeeffachuu dhiiftee sammuun kee inni boqonnaa argatee bulee gara addunyaa bal'aatti banama. Sanumarraan kan ka'e yaadni kee otoo jireenya kee irratti fookas yookaan immoo xiyyeeffannaa ton godhin anniisaa kee gara addunyaa bal'aa kanatti facaaftaa jechuudha. Akkuma kaateen algaa kee hafadhuutii waa'ee jireenya kee yaadi. Eessa akka jirtu, eessa deemuu akka barbaaddu, akkamitti akka achi geessu adda baafadhuutii yaadi. Sana booda gara kadhannaatti deemuu dandeessaa. Akka amantii keetti gara waaqa keetti kadhachuu qabda. Waaqayyo akka achiin si ga'u, akka daandii keessii qajeelchuu, fayyaa akkasiif kennu, akka si gargaaru amantii keetiin kadhachuu qabda. Sanarraan kan ka'es sanumatti fuftees waa barreessuu qabda. Kana jechuun ajandaa mataa jireenya keetii qabda jechuudha. Ajandaa kee irratti waa barreessuu sa'aatii kana amma sa'aatii kanatti kanan godhaa, kanan raawwadhaa, nama akkasiin argadhaa, dhimma akkasiin hojjedhaa jettee guyyaa kee saganteeffachuu qabda jechuudha. Sana booda ciree kee nyaattee gara hojii keetti deemta. Wantoota si barbaachisan, wantoota dursi kennamuufi qabu raawwachaa, wantoota immoo dursa hin barbaachifne duubatti hambisaa akka barbaachisummaa isaaniitti gargar hirtee guyyaa kee eegaltaa jechuudha. Galgala gara ciisicha keetti gara yeroo deebitu sa'aatii tokko dura otoo rafiin silkii keetoo dhaamsitee waa'ee kaayyoo kee fi karoora kee, waa'ee mul'ata kee otoo yaaddee baay'ee gaariidha. Maaliif yaannati fudhattee gara ciisicha kee deemtee ganamas si faana hirribaa ka'a waan ta'eef. Yaadaa, buusaa, baasaa, ilaalaa, ammas irra deebitee ilaalaa. Hirribni yoo si fudhate ganama gaafa kaatu sammuun kee waan sanaan guutamee yookaan wanta si barbaachisu yookaan wanta si gargaaru sammuun kee pirooses godhee ganama deebiisaa si laachuu danda'a jechuudha. Hirriba keetii gaafa kaatu. Waan sammuun kee galgala dalagaa bulee itti yaadee sii fide sana barreeffattee kanan gochuu qaba, asiinan deemuu qaba, nama akkasiin dubbisuu qaba jettee ajandaa kee irratti barreeffattaa. Waan barreeffatte sana immoo ni raawwatta jechuudha. Kun jireenya kee akka salphaatti haala baay'ee saffisa ta'een kan jijjiiruu danda'u tooftaa baay'ee barbaachisaa ta'e keessaa isa tokkodha. Jijjiiramni al tokkotti hin dhufu. Jijjiiramni obsa barbaada. Jijjiiramni adeemsa keessa dhufa. Jabaadhaa, gaara gubbaadha.